Liki baasii achitti soo deebinee dhuguma achi dhaqee maal hojjechaa jira kan jedhusi respective to gaaffii keenyarraa gaaffii Oromootirraa kaasee maal hojjechaa jira isloogaanii maalii qabatee deemaa jira kan jedhu gaaffii biraati yeroo biraatti deemina inni garuu amma san appreciate goone appreciate goone waan gaariidha garuu har'ayyuu maaliif yeroo guyyaa sadi guyyaa afur namni duu karaan cufamu maaliif callisanii ilaalanii tokko kana hiikuu danda'anii lammata immoo rakkoo institutionii haa jiraatu jechuun dakatti rakkootu jira hin haarofne haa jiru kana godhuyyuu maaltu isaan dhibee harka isaan jirri isaanii jira lama kana na qaba sadaffaan immoo jechuun isaan kophaayuun hojjennu jedhan dhaabota biraa wajjin hojjechuun maaltu isaan dhowee isaanuu mootummaadha namoo waamanii mari'achiisanii wajjin haasanii hojjechuun maaltu isaan dhibee kana kun already mootummaan amma kan akka mootummaa ta'e opinion contributory jedhee yaadaan akka mataa kiyyaatti contributory dha waan kana callisee ilaaluusaa contributory furuudha dhabuusaa contributory gufachiisuun hin gufachiisa garuu as keessatti isaan immoo wanni barbaadamu jiraachuu mala kuni garuu dhaabbachuu qaba keessumaayyuu maqaa olii kennuun maqaa ol balleessuun maqaa ol xureessuun eebulu akkas kanaaf karaa banuun callisuu yoo ta'e so much kun waan gaarii miti waan gabaabaa qofa inni jedhe irratti ani inni jedhee fi ani ati jette wanni ati kaafte yaaddoon ati kaaftu kuni baay'ee yaaddoo uummata hundaati akkamitti furraadhaan rakkinni isaa jechuu kiyya jechi dhaadannoodhaan odoon ta'in wanna kanaa kun furamuu danda'u beekumsaani kanaaf darajeen harka tokko tokko dhaadannoo qofa odoon godhin waliin balleessinu illee jette wannoo soolishinii akkasitti fidaati odoo akkana ta'edha amma wanni darajeen kaase tokko tokko anillee sheeriin godha wal falmuudhaaf qofa odoon ta'in haa ta'u malee immoo opiidiyoon maaliin niin hojjenne baay'ee gaafiin keenyallee akkamitti deebi'an jedhamu suni tokko tokko Oromoon qofa deebisuu hin danda'u fakkeenyaaf waan afaanii anamma fakkeenyaaf anaaf afaan federaalaa gochuudhaaf gaafii guddaadha jedhee naman jechi wanna akka federaalaatti kun immoo dinagdee wajjin afaan immoo afaan federaalaa gochuudhaaf warri si qarqaaran jiraachuutu irra jira kophaadhuma kee gochuun kanaaf uummanni Oromoo akka jaalatamu gochuus irra jira jechaadha harka tokko tokko directly argatta directly odoon ta'in wanni hojjettu jira jechaadha calqaba irratti jaalala uummata Oromootiif qaanii keessa galchuus irra jira warra akkasiin falmine gochuudhaaf amma fakkeenyaaf afaan irratti falmiin guddaan hin dhalatahan jedhamee yaadamu karamee hoggaa jette warra Itoophiyaummaa kana jaalatuufi jechaadha amma an akkan laalutti waan isaan jaalatan faarsitee fi waan ati barbaaddu immoo konteentii isaa gaafa fidattu dubbiin hin ta'a malee amma kana afaan Oromootiin gaafa haasofnu ni gamu jennee yaaduun nurra jiru garuu wanni kuni jechi bakka tokko tokko wanni miisdii ta'e illee jiru keessallee ditteeliin garuu wanni jechuu barbaadu maalinni ummanni Oromoo biyya kana keessatti waan barbaadu argachuudhaaf calqaba irratti imeejiin inni qabu imeejii isaa yeroo hedduudhaaf jalaa bade aadaa isaa malee akka nama jibbuutti an taa'e sun inni geeddaramuutu irra jira jechaadha an akkanatti fakkaatutti tokko kanatti ta'aa jira maaliin nan ta'aa jiru saba biraa biratti akka jaalatamu gochuudhaaf piroojeektii ji'a 3 yookiin ji'a 2 kun jechuu kiyya tokko kana lammaffaan immoo ummanni Oromoo biyya kana hin jaalatu biyya kana diiguudhaaf deemaan jedhu san lakki biyya kana hin jaalanna gaardii goonaan jedhu san argisiisuudhaaf deemamaa jechaadha kuni maal argisiisaa jira ri'aakshinii biraa keessa galchaa jira amma tokko tokko sheeppii ta'uutu irra jiraan jettu nan amana gara marii keenyatti deebinu okay topic isa okay opiidiyoon gad buusuu dadhabee uummanni biraan geenye soba fakkaata qilleensarra waan jiru fakkaata sirriidha kun mariin humnoota garaagaraatiin deemaa jirullee soba fakkaata lafa qabateen deemee isaan hirmaachisaan jiranii kana toppikiin keenya sirriidha akkuma ati kan jecha jirtu piraayim ministeerii taane gaaffii hin qabnuudha beektu an akkas jedheetis hin beeku ammas hin jennee borus hin jedhu waan akkana piraayim ministeerii hantaaneyyuu gaafii hedduun akka nu deebi'uuf akka namarraa kadhannee nu kennan akka wanno qunxuranii akka akaawii nu qicaniif odoon ta'in akka barbaannetti akka nu gitutti deebifannaaf piraayim ministeerii taane malee maal nu godha achirratti isaaf himatu gaafiin ati kaafte garuu sirriidha asirratti jechi maalinni riifoormii adeemsisuun baay'ee rakkisaadha jechi harka tokko tokko mee amma fakkeenya torbanitti fakkeenyaaf Adaamaa kaantibaan muudameef isaan hin ka'an gaarii hojjetan jedhanii bakka biraatitti dhaqanii jechuu kiyya jiddu galeessa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo dhufan namni biraa bakka bu'e hin taane natti fakkaata ji'a 2 keessatti kaasan jechaadha maal jechaadha wanna barbaadan qabu jechaadha
ila liidarii dhuba biyya kana keessatti dhiisi bakkuma se'etti argachuudhaafi rakkisaadha. Anamma anati jettu sirrii moti jechuu kiyyaa moti sirriidha jedhee ka'eetan maaliif ta'an jedhu si ibsaa jira malee hanati jette sirriidha kun badii guddaa uumuudha danda'a tokko ummanni illee akka muufatu gochuudha danda'a lama sirriidha wanati jette garuu fedhiin hin jiru kana gochuudhaaf hoggaa jette immoo fedhiin akka jiru wanni argisiisan baay'ee jira magaala tokko keessatti ji'a lama ji'a sadiin wanni gegeeddaramaa jiru maaltu ta'e oppiidiyoon hanqina humna namaa akka qabu hin argisiisa jechaadha kun oppiidiyoo qofa odoon ta'in qaamoleedhuma bakka hunda keessatti dhaaba siyaasaa hunda fudhadha dhaabni siyaasaa adda addaa koodo humna qabaate mo'atee maal godha ture overteekii godhaayyuu jechaadha dhaabni siyaasaa hundumtiyyuu hanqina humnaa akka qabu hin argisiisa keessattuu immoo oppiidiyoon hanqina humnaa akka qabu ifaadha maaliif hoggaa jenne hoggaa hedduudhaaf dhaabbanni dimokiraasummaa akka itti makamne godhamaa ture miti eenyu godhe hoggaa jette tokkoffaa oppiidiyoonumtu keessaa beektota dhiibat ture lammaffaa aniifat akka ta'u maal toleera akka namni oppiidiyoo ta'uu hin barbaanna turree nuyi namni akka ittiin gallu barbaanna turree miti kanaafiyyuu namni ittiin galle jechaadha baay'een kan biraa immoo namnumti hin jijjiiramu jennee ka'uun nurra hin jiru namni jijjiiramuudha danda'a amma wanni jiru maalinni tokkoffaa warri jijjiiramuu hin dandeenye illee hin jiru akkuma sunuu jettani lammaffaa immoo warri badii balleessaa jiran ammallee hin jiru sadaffaan garuu jijjiiramuudhaaf haalallee uumafii hin jirru hundumtiyyuu oppiidiyoodha habaddu oppiidiyoon kun hoggaa hin jennee kaanu ta'e maal ta'a jechaadha carraa warruma jijjiiramuu barbaadan kanaaf illee laallu karanatti wanni lamatu furamuun irra jiru jedhee yaadaan tokkoffaa mootummaan humna haaraa itti makuutu irra jira eessatti dakatti caasaa gandaarratti caasaa aanaarratti caasaa godinaarratti naannoodhuma irratti illee lammaffaa ummannumti illee sirriitti ilaaluutu irra jira achi keessaa namni qonkuman geeddaramu jedhamee caasaa sana akkuma jirutti rijaktii godhoo ta'e badii keessa galla jechaadha eenyunni as keessaa geeddaramuu hin danda'u qarqaaruun illee barbaachisaadha humna eessaafinna baay'ee hundayyuu hoogganaa qofaa moti meeshaan tajaajila kennuudha danda'u qaama dakaa hoggolaaltu siviil sarviisii keessa warri tajaajilan warri eegdu warri zabanyaa jennu kun isaanillee murteessadha irra darbee barreessituu murteessadha barreessituu geeddaruu hin dandeessu siviil sarviisii tokko fooyyessuudha darbi deem bulchiinsa achuma keessatti midhinu wanni jedhan jiru moti achi keessatti hojii adeemsistoonni jiruudha warri kun miseensa ta'uu dhiisuudha dandeessu jechuu anan barbaade mootummaa tokko keessatti riifoormii fiduudhaaf mootummaa dhiisii dhaaba tokko keessatti riifoormii fiduudhaaf baay'ee rakkisaadha haa ta'u malee immoo oppiidiyoon mataa isaatiin dhaaba baay'ee walxaxaa ta'e akka ta'e hin beekna rakkinni amma isin jirtan kan wanni isin jettan garuu ani amma falmuudhaaf odoon ta'in nu hundiyyuu wanni kun oppiidiyoon qofni waan geeddaru odoon ta'in qaama tokko fakkeenyaaf bulchiinsa tokko ganda tokko keessa miseensi meeqa miseensa namni hin taane meeqa maal deliverii gochaa jirra wanni akkas jedhamu laalamuutu irra jira jechaadha biyya kana geeddaruudhaaf mootummaatti qofa kennine keessattuu immoo mootummaadhuma oppiidiyoo dadhabaadha jennee abaarraa ture san qofattoo dhiifne keessa waan baanu natti fakkaatu. Asirratti maalidha kan jedhamu humna jijjiiramaa kana humna jijjiirama fide kana mootummaa tiim lammaarraa gara abiyyitti ce'ee sadarkaa kana ga'ee beekumtii hin kenninuuf kan jedhamu hin jiru. Gahee guddaa taphataniiru asiin gaaniiru qabsoo uummanni qabsaa'ee qeerroon qabsaa'ee asiin gahee kana fudhataniitu bu'aa firiitti horanii jiru. Kanu rikogniishiin kennamuufi qaba beekumtiin kennamuufi qaba kana irratti wanti garaagarummaan hin jiru asirratti akka Oromoottis ta'e akka biyyaatti garaagarummaan asirratti hin jiru beekumtii kennamaafi jirra deeggaraa jirra deeggaruu qofa miti nama miliyoona 5 ol ta'u asitti waamneeti wanni godhaa jirra deeggarsa akka uummanni bira jiru argamaatii jira kunillee beekamuu qaba deeggaramaatii jira darajeen garuu kun deeggarsaa mootii kun hundiyyuu baadha jechaa ture lakki naannoo Oromiyaa keessatti hin jedhe finfinneeti sirriidha kun jechuun maali egaa garuu gaheen isaanii kana booda akka mootummaatti qofaa keenya jijjiirachuu hin danda'an kana baruu qabu hin beeknaa dabti oppiidiyoon mootummaan addawaayee akka dansaa akka tortoraa ta'e hin beekama kana tortoraa kana dakaa ammas sadarkaa riifoormiiti jaannee kana hunda sirreessina jechuun hin danda'amu carraa uummata irratti qoosuu ta'a jechaadha kun jechuun maalidha uummata waliin mari'achuun barbaachisaadha uummanni kun maal barbaada haa ta'utiyyuu mootummaa kana riifoormii goonee gara fuulduraatti deemsifna yoo ta'ateyyuu uummanni irratti mari'achuu qaba haa ta'u sadarkaa maal goona kan dura Dr. Darajjee kaase beektonni maal
dubbachuu qaba uummanni irratti mari'achuu qaba uummata jechuun qaamota hawaasaa adda addaati beektoota hayyoota adda addaati qaamolee paartilee jaarmiyaa siyaasaa adda addaati isaan kun mari'achuu qabu maallu wayyaa hireen kana booda hireen biyya kana mootummaa adda waa'ee qofaan mirkanaa waan tokko ta'a jechuun of gowwoomsu hin ta'u kun kana booda waan hin taaneef isa abdii kutatanii abdii sada ajirra mootummaa adda waa'ee qofa fufsiisaa kan ta'in maal gooneet tiraanziishinii kana filannoon tu injiramoo ta'uu qabamoo ta'u mari'achuu qaba opiidoo miti kan murteessuu qaba akka paartilee qaamolee adda addaa mari'atanii rood maappii kaanii ta'u maallu wayya garamitti deemuu qabna filannoon barbaachisamoo hin barbaachisu yoo hin barbaachisne maanni furmaanta kan jiru waliin dubbachuu qabu malee nan barbaachisu filannoon opiidoon yookaan adda waa'ee waan jedheef hin ta'u inni wanta nan barbaachisu yoo kan barbaadu immoo waan jiruuf barbaadu qofa miti sirnicha illee sadarkaa hundeedhaan heeruma mootummaa jijjiiruu kan barbaadan jiru kanaaf kompromaayiz godhameetu akkamitti garee hundayyuu kan hammachiise gara fuulduraatti otoo badii adda addaan geessisiin ce'umsi kun illee otoo disaastariin ta'in gara gaariitti gara dimokiraasiitti ceesisuu irratti hanqinni waan jiruuf isarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Uummanni immoo amma sadarkaa kanatti uummataan hin bayinaa gadi hin bayinaa hiriira hin bayinaa deeggarsaas mormis hin danda'amu kana booda maaliif hin danda'amne ukkaamsuu hin danda'amu uummata illee hiitee uummata gadi bayillee rukuttee wanni jechuun eessatti deebisa achitti deebisa. Kanaaf amma kan gara dhiyaatti godhamaa jiru kana ani poozitiivlii kanan fudhu mootummaan illee obsuu yoo gara tarkaanfiitti seene tarkaanfii fudhachuu ittoo seene hidhuu ittoo seene inni illee deebi'ee maalitti deebisa sadarkaa mormii hamaatti geessuu danda'a. Kanaaf jecha aga ta'e mootummaan warra daandii cufellee aga ta'e obsuunsaa sirrii jechuun kun miti daandiin cufuunsaa dogoggora ta'uun qabu garuu hubannoo hanqina irra jiru namni fedhii jijjiirama irra kan ka'e namni bahuu barbaada mirgoota adda addaa gaafachuu waan fedhii qabuuf uummanni wanti jechuu barbaada exercise gochuu barbaada mirgoota dimokiraasii kan ukkaamsuu hin danda'amu kanaaf maaf deeggaree maaf mormuun hin barbaachisu foormulaa keessaa fi uummata ajajuu hin dandeessu kana booda uummanni waan barbaadeef waan fedhii maaliif akka bahuu barbaade maaliif akka cufe hin beeka waan ta'eef kan barbaachisu maaliidha mari'achuu uummata gadi jiruunis teessee mari'achuu qaamonni adda addaa paartilee warra kana malee akka maal goonaan jedhu mari'achuu maaliif qofaa san danda'u kana booda mootummaan humna amma irra tureen fedhii uummata kanaa guutuu hin danda'u. Oduu achiin darbin bakka darajeen kaasittan deemu doktor darajeen kaasittan deemu barbaada maali waa tokko jiru namoota kaasaa jiru kaasanii eessa fidaa jiru warri namoota sanii hin gatammoo ammas aangoo biraatti kennitti fidanii kun yeroo hundaa waan beekamu qabu amma akkuma exampleetti kan inni kaase adaamarraa nama kaasan adaamarraa kaasee eessa dhaqe hin bademoo garam dhaqe promootii ta'e hin jira jechuudha amma yoo maal godhaa jiru nama ijoollee kuma lamas kuma sadii kuma shanis already amma opiidiyoon nama kuma jaaf keessaa ari'ee hin jira jedhee jira exactly hin beeku lawyer classii tanas fakkaata bakka san buusuudhaaf ijoollee wannoo godhaa jiru leenjisaa jiru ijoollee kan akkamitti leenjisaa jiru jettee yoo gaafatte iyyuu la sabboonummaa keessaa baasanii Itoophiyummaa itti uwwisanii dhaqanii akka haal duree filannoodhaaf akka mijeessanitti hojjechaa jiru kunuu rakkoodha jedhee hin yaadaan ammayyuu duubatti deebanii maal hojjennaa kan jedhu kana irra deemanii ilaalu ani dhaamsanii qabu total opiidiyoon akka paartii of ceesisuurra oromoo ceesisuurra todoo hojjetanii baay'ee gaariidha. Paartiin kun yookiin jaba yookiin kufuus jiraachuu uummanni oromoo yeroo hundaa hin jira amma wanni fookasii irratti godhuu qaban paartii ceesisuu yookiin paartii suphanii jabeessuu irratti fookasii godhuurra uummata kana rakkoo amma keessa jiru kanarra ceesisuu irratti al duree godhatanii hojjetanii baay'ee gaarii natti fakkaata kanarratti hojjechuu qaba oromoo ceesisuu irratti immoo oromoo wajjin ta'anii mari'achuu eenyu paartii maali odoon ta'e ta'anii maratanii furmaanni maali kan jedhu san wajjin uummanni sirriitti beekamu eenyutu akka isa tajaajilu eenyutu akka isaa dhaabbatu eenyutu akka isaaf du'u sirriitti waan beekuuf kallattii sanitti hojjetamuu qaba jedhee yaada gaggabaabadhuma wanni as keessatti ka'e tokkoffaani baay'ee ani illee miseensa opiidiyoollee nuti deeggaraadha malee deeggaraadha iyyuu anan ta'e immoo waggaa tokkoo fi wayii anan akka hin callisne na godhu maalinni dhugaan isaanii namni bakka hin jirretti malee anumti iyyuu waan hangaafii qabu qaba kun hubatamuutu irra jira garuu dhugaan isaanii immoo wanni isaan hojjechaa jiru dhokfamuun irra jiru silleyyuu waan jenneef jechaa kiyya amma fakkeenyaaf Itoophiyaummaan jedhu suni maalinni wanni akkas jedhu uummati wanni akkas jedhu jechi wannumti si'achuu irratti mari'achuun nurra jiru maali yoo barbaachisaa biyyaan jedhamu san irratti waliigaluun nurra jira jechaadha biyya hin ijaarraan jedhu san irratti biyya oo ijaarru garuu biyya san keessatti
oromummaan keessa galuutu irra jira jechaadha. Amma opinion wanni godhu oromummaan odoo keessa hin galin Itoophiyaa kana faarsaan ta'u irratti anillee si wajjin nan dhaabbadha. Garuu oromummaa keessa galchine Itoophiyaa faarsuun nurra jira. Boosan ta'uu baatanii biyya alaa dhaqee akka Itoophiyaa jedheen himadhaa jechaadha. Biyyan itti kooru biildii ijaaruun nurra jiraani kana booda anan jechuu barbaada. Hankana wanni irratti walii galuu nurra jiru maalinni maqaallee geeddaruun nurra jiraate geeddaruun nurra jira malee biyya waan jedhu san uummata Oromoo ijaaruudhaaf qophaa'utu irra jira jedhee nama naani. Kanarratti jechuudha kun dogoggoraan fudhatamuun irra hin jiru. Kan biraa akka hin dogoggoramne anumti illee akkaataan taaneen akka hin hubatamne anan hubatamuun irra jiru maalinni OPDOs ta'e abbumti fe'eeyyuu biyya kana geeddaruudhaaf kophaa hojjechuutu irra jira han jedhani ilaalcha hin qabu jechaadha. Ani wal dorgomuun irra nurra hin jiru jedha malee yoo barbaachisaa ta'e ani barreessa illee waan kana maaliif qaama siyaasa jechi OPDO qofa odoo hin ta'in OFC keessaa fakkeenyaaf maaliif ministeeran goona jedhee ani falmaan ture. Jechi wal dorgomuun nurra hin jiru ammaaf dorgomuudhuma kana anumtuu nan dorgoma gaaf ta'e immoo anan jechaa jiru biyya abbaa biyyummaa kana odoon dhuunfatin odoo Oromoo akka Oromootitti ijaarin waliin dorgominan jechaa jira malee wal dorgomuun konkuma Oromoodhaaf hin barbaachisu jechaan jiru calqaba irratti ijaarru waan ta'e odoon ijaariin dorgommii keessa gallaan wal bittinneessinaadha anan jechaa jiru malee wal dorgomu anumtuu nan dorgomu. Eessa taate OPDO keessa ta'e yookiin OPDO ala ta'e wannu maaliif hojjetta maaliif OPDO deeggarta hogganaan jettan amma waan isin jettan kanaaf maaliif tiraanzishinii uumuu waan calqaba irraa taane waan itti sammuun keenya gad deebi akkasumas hin deebineef OPDO deeggarraa jira malee waan biraatiif himatu jechaadha. Wanni garuu ta'uu nurra jiru tiraanzishinii kana abbaan ta'e bakka iddoon suni tokko miti taa'ee bakka abbaan ta'e durseeti. Isa achirraa buusuudhaaf dorgommii guddaa yookiin gochuun nurra jiru. Namichi suni achirra taa'ee assaayimentii kana akkaataa gaarii ta'an akka hojjetu wal qarqaaruun nurra jira. Isa buufna hoggaa jedhe isa achirraa buusu nama biraatti dhaqee qabata jechaadha. Kuni beekamuutu irra jiraadha amma nan jechaa jiru malee surmayyuu fireemii keessaallee hin baane jechi. Toppikiin gara amma rakkoowwan amma irratti Oromiyaa keessatti uumamaa jiran fi OPDO'n waan kana. Maal jedhame isaa fi sirriidha isaaf furmaata ta'uun irra jiramu jedhame fixaa jira. Paarlaamaa Itoophiyaa nutti hin ta'inaati. Naaf gala jechi naaf gala maal jedhame sitti fakkaate sirriidha maal jedhame sitti fakkaate maal jedhame rakkinni waan kanaa jedhame rakkinni waan kanaa. Bulchiinsi gaarii wanni dhufneef wanna kana OPDO'n kophaa deemuu isaatii jedhame. Wanni biraa immoo wanna adda addaa sirriidha OPDO'n kophaa waan kana furuu barbaachisaa hin danda'usi gochuunis irra hin jiru an jedhu irratti walii galla. Haa ta'u malee garuu moon jedhe ani haa ta'u malee ani anan falmaa jiru OPDO'n qaamotii biraa wajjiniin hojjechuu odoon ta'in hojjechuun irra jiraa jechaan jiru ani cufayyuu wanni jechaa jiru ani anan falmaa jiru yeroo gabaabaadhaaf wal dorgomuun nurra hin jiru jechaa jira malee waliin hojjechuun nurra jiru jechaan jiru hanan jechaa jiru woo barbaachisaa ta'e maaliif ministeeran goone fakkeenyaaf qaamotii falmitoota keessaa har'a wanni nama gammachiisu Dr. Maraaraan EB keessatti board memberii ta'a ani garuu kanarran kana caalan hawwa jechaa maaliif Dr. Amin Obbo Baqqalaa cufayyuu baahilina turizimii ministeera aadaa fi turizimii irra maaliif odoo godhanii natti tola jecha maaliif innumtiyyuu afaan Oromoo afaan federaalaa hin ta'u jedhee calqaba falmaa ture eenyuun OFC moti kennitee fi godhi kunoo bakka jetteeyyuu laaluun gaariidha jechuu anan barbaade maal akka kiyyatti immoo odoo ta'e wanni godhamuun irra jiru ministeerota 3-4 tokkoof an OPDO'n kenname saglammoo kurnan qabu isa keessaa 2-3 odoo kenne natti tola jecha kana garuu dhaabni OPDO immoo itti inamanne ta'a ookittiin immoo booduu itti hojjechuudhaaf irra jiru jecha hanan falmaa jiru waliin hojjechuu nurra hin jiru jechuu kiyyaa muti ani akka naa qabamu hanan barbaadu yeroo kana keessa wal dorgomuun nu balleessan jechaa jira malee waliin hojjechuu inni immoo waliin ofiisiin dhaaba diigee adeemu jechaan jiru ani jechi dhaaba siyaasati intarastii mataa isaanii qabu they have to act waan ta'e OPDO waan gochuu kanaaf modeeliin sun qophaa'uun jira jechaan jira jechaan kana akka kun akka dogoggoraan hin fudhamne jechaan garuu sila wannan kaasee jira calqabatti maalan kaase maaliif dhaabbonni siyaasa Oromoo dhaabni siyaasa Oromoo ABO's haa ta'u OFC's haa ta'u OPDO's haa ta'u OPDO rakkina gaafiin hedduu naannoo sanitti irratti ka'a
hundumtiyyuu wanni dhaabbataniif maaliif hoggaa jennee wal dorgomuu fi muti dhaabbatan. Har'a akkasumatti ka'eetuma hoggaatti tolu nan dorgoma jedhee itti seenuun gabaa maraataa gochuun irra jiru. Wanni isaan dhaabbataniif calqabarratti mirgi uummata Oromoo qaama biraatiin sarbameera kuni adeemu jedhaniiti. Kanaaf immoo wal dorgommii odoon ta'in han barbaachisu wal deeggarsa jecha. Wal deeggarsa jecha. Okay akkanaa goonu lakkii kana booda immoo hin barbaachisu. Finneerra namoonni irraa fudhachuu hin danda'u han jennu taanaan maal goona wal dorgomuun hin danda'a anumti illee dorgomuu hin danda'a maal godhee dhaaba dhaabe waan gaarii fide darajee waan paartilee kana waan jaarmiyaa siyaasaa wal dorgomuuf ol tumsuu kan jedhu kun ce'umsa dimokiraasiitti deemaa jira dimokiraasii fasiliteetu godhe jennee yaadna amma bulchiinsi Dr. Abiy kun gara ce'umsa dimokiraasii mirga namaa gara sadarkaa olaanaatti wal dorgomuu dhiibnee wal tumsina hojjennu ilaalcha dimokiraasiin yoo ilaalamu akkamitti ilaalama dimokiraasii jechuun eegalli isaa kan inni irratti bu'uureffatu ilaalcha adda addaa uumanii ilaalcha adda addaa jalatti namni akka fedhii isaatti hiriiree gara aangoo siyaasaatti haa dhufu waan tokko yeroon gabaabaa jedhamu kun hammam kanarratti mee waan jettan yeroon gabaabaa jettan maali yeroo gabaabaa filannoon fuuldura jira ana achiin duratti garuu dubbiin kun clear ta'u jalaa waan ifa ta'uu qabu fane amma baay'ee namni Oromoo ta'ee Dr. Abiy bakka isanii haa bu'u jedhu tokko hin jiru yeroo kanatti haa bu'u haa dhufu namni jedhu hin jiru dhaqeen bakka isaa qabadha jedhu namni jedhus hin jiru kan ifa ta'uu qaba nama kamiyyuu akkamitti Dr. Abiy jabaatee uummata kana keessa akkamitti uummata kana gargaaraa kan jedhu malee haa bu'u kan jedhu hin jiru garuu achi asitti amma ministeera afur maaliif kennuun barbaachise federaala keessa fidhattee maal naannoo Oromiyaa maaliif wajjin hin bulchine yoo akkas ta'e fedhiin akkasii jiraata hin jiru malee amma already naannoo Oromiyaa keessatti bakkee isaan space isaan dandeettii itti dhaban bakkee isaan humna itti dhaban kana maaliif namoota biraa wajjin qoodamuudhaaf fannoon even media alumti government ability dide sun yeroo namame akkanatti discussion akkana ma qopheessuu dadhabe namoota bifaan tokko ta'an yaadaan tokko ta'an fedhiidhaan tokko ta'e walitti qabee hayyoota jedhee mari'achiisuurra mee namoota kanatti walitti falma maaliif walitti hin baafne asii dhiisi biyya ala deemeet skypeedhaan nama dubbise namoota akkamii namoota fedhii isaanii calaqqisiisan yoo dhuguma waa'ee Oromoo ta'e namoo bakka that is the point درجة أما إذا تفدي أوبيديو جلك لكي ودوبي كوا لكي ولا أبوي أنتي نجاتوري كا نادج سيفن نجاتوري وانتي إداف ما يصير فكات جورو ما فيرين هو يجونو جيشو جراته خرافة قوي يديمون برباش أسيتو سبيسيس سورين جرا نانو نورمياتو سبيسيس أن غوتو دندا بايزه गंडराती जिरा आनाराती जिरा गोडिनी उतरराती ओरकोना कसिन जिरा मते पार्टी नो वजिरो जचुनी नदम फिरी उम्मता माकमी तक चला इमुल्लता गरु वंद फिरी नो कसी संतु इंजिरे खना आने अम्मा बकियाती जेतु देबु उडाफी ओल्तुम सुदा फुल दरगम कंजरू कोनी डिमोक्रेसी हो जन्ने डिमोक्रेसी चुन नफलतेन बुलुडा इचु अन्ना नफलतेन नफलते सनी बुलुडा आके डॉक्टर जेरो behind the screen wano jetamu jiraachuu hin danda'a. Already ifattu dunteen akka Oromoon aadaa qaba, seenaa qaba, duudhaa qaba. Haala duudhaa saniin behind the screen haasa'uun hin danda'amu. Godhuunis hin danda'amu. Dhugumaan fedhiin gara hundumaa waan jiruuf illee. Garuu kanas ammas initiative fudhachuu qabu. Dhaabni OPDO. Initiative fudhachuu qabu. Ol dorgomuudha moo ol tumsuudha kan jedhu suni. Amma foltumsuun barbaade especially yeroo ce'umsaa kan hamma yeroo filannootitti waltumsuun constructively waltumsuun baay'ee murteessaadha. Waltumsuu jechuun immoo ammas ol qeequu dhiisuu miti. Bakkee itti qeequu qabna. Itti himuu qabna, itti mul'isuu qabna bakka sanitti. Garuu balleessuudhaaf deemuu hin qabnu. Dhaabni Oromoo kan maqaa Oromoo dhahatee uummata kanaaf gurmaa'ee Oromoo balleessuudhaaf deemuu hin qabu. Yoom waan fe'illee ta'e Oromoo wajjin taa'ee hamatee itti dollotee itti hojjeesee kuffisuudhaaf yaaluun kun badiidha. Garuu akka uummanni Oromoo wal faana ce'uuf tumsuun gaariidha. Qeequun immoo jiraachuun bakka must. Maaliif namni odoo dhoqqeen irra jiru oduma argu dhoqqeen sun hin jiru jedhee akka nama odoo argu akka nama hin argineetti callisuurra dhoqqee san irraa buusanii bakka san dhiqaatuma deemuu wayya jedhee yaadan. Asirratti walee dorgomummaa wal tumsuu kan jedhu lamaanuu ni danda'aman jiran. Lamaanuu sadarkaa
Oromootti Oromiyaatti wal tumsuus hin danda'ama wal dorgommuus hin danda'ama wal hubannoodhaan wal dorgommeennatti wal hubannoodhaan kana jechuun garuu dimokiraasiidhaa komproomaayis gochuun nuyiif balaa malee faayidaan qabu maaliif sababa bal'aadha wanta dimokiraasii irratti dorgomnee walii keenyaafis sababa biraa waliinis qaama biraa waliinis dorgomuudhaaf wanti nu sodaachisu hin jiru dimokiraasiin dhugaan jiraannaan karaa biraa dimokiraasii toon babal'isiin waan biraa keessa galuun hin danda'amu waa'ee guddina dinagdee waa'ee misooma maal waan adda addaa keessa galuun hin danda'amu maaliif dimokiraasii jechuun qaama dimokiraasii kan ta'e tokko filannoodhaan aangoo qabachuudha qaamni tokko filannoodhaan tokko filamee uummataan filamee aangoo hin qabatiin waa uummataas dubbachuu hin danda'u waa'ee hiree uummataa dubbachuu hin danda'u wanta poolisii adda addaa irratti uummata kanaaf kanatu ta'eetoo afaan guuteellee dubbachuu hin danda'u kanaaf filannoo dimokiraasii dhugaa irratti gara sanatti deemuun sadarkaa waliin miinetti sadarkaa miidhiinsa adda addaa hin geessinetti sadarkaa jeequmsa hin goonetti wal hubannoodhaan dorgomuun maal ta'a adeemsa keessa dimokiraasii kana sirna filannoodhaan aangoo qabachuu sagalee uummataatiin aangoo qabachuu kana tasgabbeessaa deemuu gara akka aadaatti fudhatamaa deemuu qaba malee ammumaa qabnee ukkaamsaa wal hubannoos maqaa wal hubannoo fi wanni gochuudha yoo wanni goone maal ta'a dimokiraasii sana wanni ta'an dimokiraasii sun babal'isiin otoo dhugaadhaan filamin namni paartiin qabu waa'ee muslimaa waa'ee korraapshinii waa'ee hannaa dubbachuu hin danda'u filannoo dhugaan mataa isaatiin aangoo qabachuu isaa sagalee uummataa kabajee dhufuu isaa inni kun mataa isaa amanummaa uummataaf amanummaa ta'uu isaa ofii isaatiif dura mirkaneeffachuu qaba too waa'ee biyya bulchiinsa gaarii waa'ee hannaan wal qabatee saamicha adda addaatiin wal qabatee kan jiru eessarraa ka'a paartiin sun mataan isaa maan akkamitti dhufe uummata gorsuu dura ofii isaatiifuu haqaan uummataan sagaleedhaan filamee as geera kun baay'ee murteessaa kun jechuun maalidha adda baasuu hin danda'amu waa'ee gara guddinaatti ceenaa misooma uummata kana jijjiirraa dinagdeen guddanna kan jedhuu fi dimokiraasii suuta hinna kan jedhu adda adda ilaalamuun qaba tokko duubatti hambisee tokko fuulduratti wanni gochuu hin dandeessu kanaaf lamaaninuu waltumsaa otoo waliin miidhaa otoo hin geessisiin wantoota jira wantoota arganne kana argachaa jiru kana otoo nu ilaa hin balleessin kan itti dabaluudhaaf dorgomuun sadarkaa dorgommii exercise gochuun maaliif uummanni fedhii qaba fedhii uummataaf dorgomee asirratti shaakaluu barbaada uummanni keenya kanaaf fedhii uummataa yeroo tokko tokko ilaaluu qabna fedhii paartilee qofa otoo hin ta'in uummanni maal barbaada kan jedhu uummanni barbaada dorgommiidhaan sagaleedhaan uummata qaama isa bulchu filachuu tokkoffaa akka aadaa keenyaatti akka sirna gadaatti waan barame uummanni Oromoo hin beeka waan akkanaa irratti waan tokko filachuu waan isa bulchu qaama isa filachuu waan akkasitti hin bare malee sadarkaa warra kaaniidhaa warra kaabaatti karaan nugusummaan waan akkasiitiin wanni gochuu waan fedhii isaas miti aadaa isaas miti waan taaneef filannoon kun filannoodhaan aangoo qabachuu sagalee uummataatiin aangoo qabachuun keessumaa uummata keenya baay'ee murteessaadha fedhiin uummata keenyaas immoo baay'ee gara kanatti ifaadha beekamaa. Gaaffii isa dhumaan kaasa. Waltumsuu yeroo gabaabaa yoo jedhe maal fa'aa irratti walatu jira? Dantaan waloo humnoonni siyaasaa Oromoo qaban maali? Jalqaba irratti ka'umsuma keenyarraa isa sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Ka'umsa jechaan uummanni Oromoo waggaa 50 darbeef maaliif qabsaa'aa ture kan jedhu sun deebii argachuu ture jechaadha. Inni akkana ni hubadhutti qabsoon uummanni Oromoo gochaa ture haala ijaarameenis haa ta'u haala hin ijaaramne mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffachuudhaaf samii kolonii waan jedhamu kan ofirraa diigee Oromoon akka Oromootitti akka ijaaramuuf jechaadha. Kanaafiyyuu wanni nu goone hunda amma calqaba irratti kana mirkaneessuun nurra jira. Eeksi namni jedhamus ta'u waa'ee han jedhamu suni sanfideera waggaa han jennu ta'e suni akka nu harkaan baan wanni nu goone hundi hoo teenyus hoo yaannus hoo kaanus kuni akka duubatti hin garagarreef hojjechuudha. Lakkii kun hin garagaru han jennu yoo ta'e immoo kanarratti haasa'uun hin danda'ama. Kun hin garagaru bakka finneerraa hin jettan taanaan anumtuu dorgomuu nan danda'an ana amansiifnan anamma wanni jechaa jiru wanni kun hin mirkanoofne kana sirriitti mirkaneessinu wanna kana mirkaneessuudhaaf garuu maal gochuun nurra jira oggaa jenne immoo waan sakrifaayii gochuun nurra jiraatu hoo jiraatellee kanaaf jenne waan guddaaf jenne maaliif waggaa 50 waggaa 100 lafeen baay'een an itti cabe waan ta'eef lubbuun baay'een an itti bade waan ta'eef kana eeggachuun nurra jiraadha kana waanuma fe'eef iyyuu surma kana homaaf iyyuu sakrifaayiin goonudha
biyya ergan qabaanne dimokiraasii nan diriirsa jettee faarsuu hin dandeessu. Ameerikaa keessatti dimokiraasii ijaaruudhaaf calqaba Ameerikaan jiraachuutu irra jira jechaadha. Oromoo biratti dimokiraasii ijaaruudhaaf isa ammaa akkoo filannoon waggaa meeqaaf adeemsifamaa ture muti. Oromoon jiraachuutu irra jira. Oromoon ijaaramuutu irra jira. Oromoon akka sabaatitti deebi'ee akka hin cabne calqaba irratti mirkaneessuun nurra jira jechaadha. San boru har'a mirkanaa'uuf jennaan boru wal dorgomuu dandeenya. Anuu dorgomuu hin danda'a jechaadha. Sangoonee wangi jennee kan akkamitti assasii goonaan jedhu saniif immoo intellectualiin bahee kana sirriitti assasii godhee nuu fiduutu irra jira. Hokittiin walii galuun nurra jira jechaadha. Calqaba irratti diskashiniin kun adeemsifamuutu irra jira. Wal dorgommiin kun amma deebisee nu cabsamu nu cabsu an jedhu sun bahuutu irra jira jechaadha. San booda'u akkamitti wal dorgomna erga jenne wanni ta'uun irra jiru maalinni yaada irratti hundoofne wal dorgomna jechaadha. Yaada irratti paartii riippablikaan, dimokiraat, sooshaal waan akkasii keessa galla jechaadha. Gaafa wal dorgomuu cala. Anumti iyyuu nan ariifadha san keessa galee dorgomuun barbaada namma isa fakkeenyaaf. Garuu san dorgomuudhaaf jedheetan immoo naannoo okittiin aanaa tokko qofaatti bulchite Oromoonis bibittinnaa'ee biyyi kun bibitti saniif deemuun nurra hin jiru jechaan jira jechaadha. Kanaaf yoom ta'uutu irra jira han jettu saniif yoo danda'ame borusoo ta'anii rakkinaan qabu garuu akkamitti gochaa jirra han jedhu saniif har'umaan kana kan biraati lammaffaa hankaaftee maal ta'uutu irra jira akkamitti wal tumsuutu irra jira han jedhu sanii baay'ee waan sheerii godhan ammallee moodeeliin sun dhiyaachuutu irra jira hanan jedhu kana wal dorgo waliin hojjechuu han jiru jedhe kanan wannin isinirraa sheerii godhu darajjeen sila fudhateera yaada kiyya inni cufayyuu xixiqqaadhumaa kennan jedhe ani immoo guddaan hawweef jara kanaa fi darajjeedhaan wal lolaan jiru jechaadha qabbanaa yamma dubbiin kun jechi walii galtee uumuu danda'an ministeera hawwee fi inni immoo maal jechaa jira aanan achittis gochuun hin danda'ama jechaadha. Baay'ee immoo warrumtu qeerroo jedhan kun iyyuu amma fakkeenyaaf dhiyeenyuma kana kara 2,000 makaman ijoolleen kun amma obviously miseensa opiidiyoo miti yoo ta'an maal ta'u isaantu beeka garuu akkasumatti rakkoon hin danda'a jechi galaa jiru jechaadha isaanumti illee warra qaama mootummaa keessa jiran ittaanaa ta'anii bakka adda addaatti galaa sun qofni gaadha hoggaa jette garuu simboolii wanni jedhamu maatarii godha warrumti immoo nuyi falmitoota jedhanii mana hidhaa keessa turanillee mootummaan odoo danda'e galchuutu irra jira jedhee nama barreessaan ture nama dhoksaa miti hidhamtoota mana hidhaatii baa nama fakkeenya piraayim ministiriin akka haasofsiisuun barbaada jechaadha warra alaa galan qofa odoo hin ta'in warra qaallittii turan warra biyya addunyaa baay'ee bareeda ta'an keessaa dhufan qofa odoo hin ta'in warra qaallittiidhaa dhufanillee odoo haasofsiisanii bakka tokko tokkotti nama 150 duraan jechuudha odoo aangoon qabatin erga aangoo qabataniis amma fakkeenyaaf ani kaffaaloo mucaa kotteen lamaan sun murame odoo haasofsiise piraayim ministir jechuu wanni hin barbaade wanni hundumti wanni opiidiyoon godhu mara nan deeggara jechuu sumuti asitti garuu wanna hunda waan falmuu calqabaniifan isaan deeggaruutti garee kun beekamuutu irra jira jechaadha wanni nan illee gaafachaa ture jira jechuufan kanaaf waliigalteen uumamuutu irra jira keessattuu miidiyaan akkanaa akkamitti waliigaluu hin danda'amaan jedhu san irratti hojjechuutu irra jira jedhee nama. Baay'ee waan ariifanne tokko jiranatti fakkaata diskashii keenya waa'ee wal dorgomuun baay'ee ani waan isa irra fokkasii godhuu hin barbaanne it's too early inni yeroo qaba kanaaf waa'ee wal tumsuu haasa'uu qabna amma waa'ee wal dorgomuu danda'u waa'ee wal tumsuu irratti yeroo haasofnu amma kan itti tumsinu already waan qabanne kana irratti tumsinu wanni harka nu jiru kana irratti tumsinu isa irratti tumsa namumti garaagarummaa qabu nan jira jedhee yaadu garuu ani kan jedhu isarra caalamaa wal tumsuu irraa already fedhiin Oromoo tokko waan ta'eef yaadni Oromoo waan tokko ta'eef isa long term yookiin isa yeroo dheeraa irratti amma yeroo odoo dorgommiin hin ga'in odoo boruu walitti kaanii wal balaaleffachuun hin ka'in amma wanna hojjetamu jiraan jechaa jiraan tumsi kana yoo asumatti irra siitaappii hojjenne iyyuu bakka inni tumsaa boruu baanee waliin lollu waan ta'eef tumsaa amma dorgommiin hoggaa lama hoggaa sadii booda waan sanii kana wal tumsinamu wal dorgomna yeroo sana haasofna isa ammaaf garuu mee lafuma teenyee wal amarannu maaltu nu baasaa kana kunu tumsa already fedhii keenya irratti wal tumsaa jira amma wal gargaaraa jira garaagarummaa qabna garuu garaagarummaa kana ibsuu hin barbaannu yookiin garaagaru fedhii qabnu kana baay'ee gabbaafnee ebal wal balaaleffachaa hin jiru maaliif waan nu harka jiru kun akka nu harkaan baane waan barbaannu kanarratti Oromoon garaagarummaan qabu ammayyuu garuu opiidiyoon akka nama biyya bulchuutti akka nama uummata kana geggeessaa jirutti ammayyuu isa dhufuuf karaa banee mee teenya hamarennu ji'a tokko ji'a lama nama biyya ijaaruu miti hoggaan hunduu hoggaan lamaan hunduu guyyaa tokko guyyaa lama don ta'e hoggaa lama hoggaa sadii ta'anii mari'achuun
dhuguma uummata kana qeessuudhaaf baay'ee murteessaadha jedhee yaada. Kanaafuu dantaan Oromoo maal yoo jennu bakka aangoo argachuun dantaa keenya oolu bilisummaa argachuun dantaa keenya oolu gaaffiin keenya dantaa oliiti. Amma yoo garuu wanni beekamu amma dhumaa yoo wanni Dr. Darajjeen beekamu uummanni Oromoo baay'ee gara balleessa. Gaaffii inni kalee manaa ba'eef saniin fuudhuun deebiin iyyuu deeggaraa jira. Garuu guyyaan kun immoo dhumata. Kun beekamu qaba. Gaaffiin inni kaleessa manaa ba'e irraafatamee jedhee yaadu ani. Sun taanaan immoo anis nan falma. Wal yaadachiisuu taana. Wal yaadachiisuun wal yaadachiifna. Gaaffiin ilaalaal amma wanni irratti wannoon jenne uummanni Oromoo maaliif ka'eedhaan jedhu suni aangoon mataa isaatiin barbaachisaa akka ta'e irraaffachuun isa qofaa miti. Aangoon itti godhe ittiin dannasuufi miti. Istiraatejii Itoophiyaa qabatanii deemuun akka tarsiimooti. Tarsiimoo fakkaatti. Tarsiimoon kun bubbultee akkuma goolii fakkaatti. Dhuftee amma akka galmaa fakkaachaa dhuftee. Gaafa kana gaaffiin Oromoo kan inni gaaffii gurguddaan national question jennee lafa kaa'annee jirru sun haguugamaa jirti jechuun kan hin dhoksaa miti kan waan bal'inaan haasa'an. Well, waan cimaa waan kaastee waan cimaa maal keessatti guddannee akkaataan itti guddannee tu baay'ee qubee generation nullee dhumarratti itti makamne akkaataan itti guddannee jira kaalcharii mainstream jedhamu sun jechaadha. Akkaataan nu itti guddannee amma fakkeenyaaf gaafii numti Oromoo gaafii dhiyeessina abbaan ta'e deebisuutu irra jira jenna. Dhumarratti garuu namuma gaafii san deebisuu dhabne. Wanni kun edaa duwwaa numti dhaqnee deebisuutu irra jirra jennee hin geeddaramee jecha. Maaltu geeddarame abbaan ta'e gaafii nuyi akka saba bicuutitti gaafachuudha ture muti amma hankeessatti guddanne. Amma lakkii sun sirrii akka sirrii hin taane jiruun nu argisiise jechaadha. Maal ta'amu jedhame booda irratti lakki numti iddoo san qabannee gaafiin kun deebi'uudhaaf jedhame. Hanan jechuu barbaade maal inni waan yeroo ta'e malee gaafiin uummata Oromoo akkas qofatti odoon ta'in sanirra caala deebi'uutu irra jira. Yoo sun ta'uu baate guyyaa tokkos buluu hin danda'ani. Kun beekamuutu irra jira jechaadha. Gaafiin Oromoo ifattan ta'an jiru. Han akka biyyaatitti deebisuun nurra jiru. Han nama biraarraa barbaadu. Waa'een afaanii fakkeenyaaf. Waa'een afaanii deebi'uutu irra jira. Akkamitti deebi'a? Konstituushii san eeggatee tumsa barbaadaa saniif hojjetamaa jira jedhee yaada. Tokko san. Lammaffaa aadaa. Aadaa wajjiniin wal qabatee kan bira dinagdee ilaa. Calqabuma irratti maal jedhe Oromiyaan ofiin of bulchuu jira jennee moti amma dhuguma Oromiyaan ofiin of bulchaa jirtu kuni gaafii keenyaa moti bulteen akkamitti bulchaa jiraan jedhu san ofumaan of wal dhiibaa jiraanna kun ifaadha ofumaan diktaatariin illee uumamuu danda'u tan ganda keenyatti jechaadha amma han nurraa hafe maalin han iyyaafii turre santu nurraa hafe malee wanni biraa nurraa hafe jechaan jiru ani irratti hojjetamuutu irra jira kanaaf iyyuu gaafiin uummata Oromoo irraafatamuu hin danda'a. Anduma Dr. Darajjee waan yaadachiisu barbaada. Waa tokko. Waltumsuu irratti waa hedduutu jira warratti waltumsan. Wanta waloo Oromoo waloo waliin qabu hedduutu jira. Isarratti gadi taa'anii maaltu wayya Itoophiyaa irratti maal goona maal Itoophiyaan eenyuudhaaf maalidha. Oromiyaan maal goona Oromiyaan eenyuudhaaf maalidha. Oromoof maali warra kaaniif maali. Saboota Oromiyaa keessa jiran maalidha. Kan waa baay'eetu jira irratti waliin tumsan. Dhimmi afaanii qofa miti. Dhimmi Finfinnee gaaffii walooti. Kana dubbachuun barbaadan sa'aatii kanatti qaamni fidoos ta'ee Dr. Darajjee dubbachuun barbaadan dhimma Finfinnee. Waan isaan dubbachuun barbaanneef nan beeka. Kun garuu gaaffii bu'uuraa gaaffii Oromoon gaafachaa ture keessa afaan qofa miti. Afaan iyyuu kan barbaadu konsensasii sadarkaa biyya kanatti waliin jiraachuudhaaf baay'ee murteessaadha. Oromoo qofa otoo hin ta'in saboota kanaaniif hundaan murteessa malee akka addaatti kan Oromoo qofa iyyuu miti gaaffiin afaanii federaalaan ta'u jedhu. Kan Finfinnee garuu yeroo hedduu gaafatamaa ture, jalqabamee ture, amma maaltu gara irraanfachuu fi haguuguu irra utaaluutti keezii adda addaatii wanni ta'an jiran dhimma waan adda addaatii wal qabatu kan ka'e kaasaan jiran ammas. Garuu manni gaaffii walooti. Finfinneen hin jiraanne taanaan Oromiyaan hin jiraattu. Oromiyaan akka Oromiyaatti jiraachuu qabdi kan jedhan gareen siyaasaa Oromoo humnoonni siraataa hin jiru. Kanaaf kana irratti dubbachuun barbaachisaa jechaadha. Finfinnee too abbaa biyyummaa Finfinnee mirkaneeffatiin waa'ee Oromiyaa dubbachuu hin dandeenye. Waa'ee Oromiyaa ofiin of bulchachuu hin dandeenye. Of bulchaa jiru Oromoon sadarkaa isaaniitti sadarkaa Oromiyaatti gidduu keessatti Finfinnee handhuura magaalaa ofii qaamni bulchuu hin dandeenye Oromiyaan of bulchachuun hin danda'amu. Kanaaf Itoophiyaa waan bulchineef gaaffii Finfinnee hin kaasnu jechuun mataan isaa hanqina qaba dogoggora qaba. Kanaaf wanta waloon waltumsaan irratti walii hojjetan hedduutu jira.
gaafi mirga Oromoo itti dabalamaa deemaat baay'eetu duubaan dhufaa jira waan ta'eef too hojjetanii gaarii irratti. Ani asitti waan dabala. Ani baay'ee waan kana dubbachuudhaaf hin feene Darajeetu fide malee. Maaliif fide? Dr. Darajeetu fide malee waan kana maaliif sitti fakkaata? Baay'ee gaaffii Finfinnee adeemsisu iyyuu hin barbaannu opiidiyoon. Garuu Oromoon gaafa jalqaba 2014 gaafa manaa gabamaa master plan nurraa dhaabbatu jedhe saamichi lafaa dhaabbatu isattu hin deemne nu hamma deebisan hin deebisin haa dhaabsisanii mee saamichuma lafaatu haa dhaabsisan saamichi lafaa naannoo Finfinnee dhaabbatee hin dhaabbanne saamichi lafaa gaaffii deebii abbummaa Finfinnee dhiisi inni gaaffii guddaadha nama kanaafis amma ba'aa ittiin feenu waan ma argine hundumaa ittiin fe'uun barbaannu garuu yoom dhaabbachiisan amma mee babal'inumaa fi saamichuma lafaa kanaa yoom dhaabsisan yoo jette gaaffiidha baay'ee waan baay'ee keessa seenuun barbaanne maaliif kuntu toopikii adda addaa waan fiduu danda'uu fi please waan barbaadu dubbisinaati an dhugaa yoo walitti haasofne wannumti waan deebi'ee hin jiru garuu maal gammachuu qabna gammachuun keenya inni guddaa maal Dr. Abiy Prime Ministerummaa Itoophiyaa fudhachuudhaaf gammachuudha. Garuu gaaffii keenya deebiseedhaaf miti. Achi dhaquun isaa dhuguma duratti nama biraa wajjin diilii goona har'ammoo nama keenya wajjin haasofna. Gaaffiis kan gaafannu nama keenya kan jedhu san irratti quufnee malee gaaffii keenya nu deebi'ee miti. Isatti garuu quufnee jira. Bakka maaliif nama keenya wajjin gaaffii keenya kan gaafannu nama keenya waan jedhu sani sammuu keenya keessatti dhufee jira. Garuu gaaffii guddaadha maali yoonaan jettan Finfinnee maa babal'atti harrumaa maa lafti saamama harrumaa as qofa miti naannoo Oromiyaa namoonni asii mattooqiyaa baafatanii maaliif Bishoftu saamu harrumaa wal ijaaranii baay'ee hin dubbanneebi maaliif mattooqiyaa baafatanii dhaqa har'a ID baafatanii dhaqanii maaliif wal ijaaranii lafa saamaa jiru harrumayyuu maa kana dhaabsifne kanaaf gaaffiin haa hundi hin deebi'ee miti baay'ee please akka lakki falmuu fi moti innaa waan dhuguman je wanni jedhu wanna isaan jedhan kana akka carraa ta'e lachuu mahandisoota waanuma ta'u tokko harka tokko rakkina ummata Oromoo deebisneetuma akka nama akka saba kana keessaa baanee kutteedhaan deemnee warra kutteedhaan deemu achitti dhiifnee dhufnee barannee as geenyetti rakkina kana dhugaa walitti haasofnee furuun nurra jira jechaadha waan ta'e sittima yeroo tokko lafta kan kennamne barbaadame maa dimogiraafiin naannoo kanaa hin geeddaramaa kanaafiyyuu Oromoodhaaf callaa oo ta'e malee lafta kan kennamne jedhame maaliif riiformiin adda addaa yeroo san sodaachaa turre kaa maaliif aangoo federaalaa kanallee waan hin qabaanneef gaafuma tokko wanni biraatu dhufuu danda'an sodaa jira akka hin kennamne jedhame hundaa moti garuu warri aanarra jira warri bakka tokko jira wannoo gurguruu calqaban ID gurguruu calqaban 5,000 jecha eenyudhaaf warra qarshii qabuuf kun amma rakkina opiidiyoo qofa odoon ta'e rakkina Oromooti kana hubachuun nurra jira jecha mahandisoonni keenya immoo akka carraa ta'e lachuu nu bira jiru keessa fiduuti isinirra jira amma isin akka kana waan akkana kan akkamitti akka furuun nurra jiru jechi ummanni Oromoo kan akkamitti furuuti irra jira ani kun ta'an jiru jechaan jiru wanni hafe yoo xiqqaate maalinni duraan namnumti tokko dhufe heektara 10 heektara 20 suufii uffatee Oromoo arrabsaa fudhata inna feeraam jechi kun maalidhaan wal qabata kuni abbaan biyyummaa hattummaan garuu nafne korraapshinii nafeera hinafne irratti hojjetamuutu irra jira jechaadha babal'inni lafta saamichaan amma hiyyees harka tokko maal ta'e diigamaa ture baay'ee naannoo haannaa maariyaamii kana hiyyeessa kanaaf amma hiyyeessumti kunumti yommuu akkamitti gaafa biyya nan bulcha jettu wanni biraatis akka dhufu baruus irra jira hiyyeessa biyya kanaatiif illee mana ijaaruun barbaachisaa akka ta'e Oromoodhaaf qofaa muti jechaadha amma sunillee baramu hiyyeessa kana immoo dhaqxee hiyyeessa lola calqabnaan si fixa jechaadha harka tokko maal hubachuun nurra jira jechuun barbaade rakkinni biyya kanaa kumaa fi wayi hundumayyuu waggaa wannoo goone furuudhaaf hin danda'ama han jedhuun kaasaa jira malee rakkinni hin jiru jechaa muti anan jechaa jiru ani wanni baay'een dhaqaa jira waa'ee Finfinnee dubbachuu ani waa'ee Finfinnee sa'aatii sadoon dubbadhee hin quufu jechaa kiyya akkaataan itti yaadu garuu ammaa fi duraan tokko muti ani amma fakkeenyaaf maaliif keeyyanni 49 qabxii 5 ture jedhee yaadaa ture baay'ee barreesseera hin beeku maal isaanii woo barbaadan laaluu dhadan har'a garuu akkasitti yaadu akkamitti yaaddoo jedhe mirgi uummata Oromoo kanarraa akka kabajamu magaaltittiin kun kana baay'ee opiiniyoon illee akka dhanaa waliin galu hambaruun akkaataa isaaniitti yaadu cufayyuu waan asitti diffeenni godhu opiiniyoon amma fakkeenyaaf liyyuu xiqqamu akka wannoo ta'uu barbaadu warri opiiniyoo hooggantoonni humti isaaniitiif jecha ani garuu akkasitti yaadu akkaataan itti yaadu magaalli kun har'a
magaala sadarkaa ishii eeggatte diigamtee ijaaramuutti irra jira jedhee yaada. Liyyuu xiqimsaa liyyuu maaster pilaan nu mimmanyillaati ማለት ነው አናማ har'arratti magaala finfinnee kun immoo dhaabbata dimokiraasummaa uummata oromootis mootii andarjeefaatis mootii jechi haasawin sodaata odoon ta'in ani sa'aatii sadii yoo doonaase asumatti naa kennita hin jaaladhaani kan finfinneen jaala haasawin barbaadu an jedhan garuu yaada ku geddareera jechuudha akkaataan amanu nu maaliif baay'ee finfinnee waa'ee finfinnee maaliif deebi'uu deemiti wanni jecha keenya babal'inni ishii har'uma nama buqqisu maaliif hin dhaabneedha kun jalasa wanni gaaffii hundaa akkasi hadee buumiti gaaffii jalqabaa kaafnee akkatti xumuramaa jira kan maaliif abdiilee dhaabuun dadhabame baatti ati dhiyeesti dua nama ajjeechaa saamicha mana gubuu weerar maa dhaabamuu dadhabame dhiyaattillee kanuma kaa maaliif dhaabuun gadi bu'anii uummata mariisisanii uummanni akka ce'umsa kana keessatti hirmaatumaan kaafnedha waan finfinnee kun kanatti kaa'ame dhumarratti mee namoon hawaasa gama hawaasaati hawaasa irraa waan eegamu kana gochuu qabu waan jettan hawaasni kan gochuu qabu hawaasni keenya keessumattuu qeerroon keenya dargaggeessi keenya hubachuu qaba waan guddaa hubachuu qaba kan ammas ga'e kuni kan ammas ga'eetu jijjiiramni sadarkaa kanarra ga'eetu haa xiqqaatu haa guddatuuti sadarkaa piraayim ministeeritti masaraa minilik seenuun salphaa miti kana jechuun gaaffiin hundi deebi'u jechuun miti garuu kanarra dhaabbanneeti gaaffii keenya kan deebisnu malee kana diignee isa arganne of harkaa baasnee qabsoo haaraa goonee bosonatti gallee ganaa fincillee dhufuun nurra hin jiru kana booda qabsoo karaa ammayyaawaa ta'een karaa dimokiraatawaa ta'een kana booda mirgoonni keenya tokko tokkoon waan deebi'aniif uummanni keenya qeerroon keessattuu tasgabbaa'uu qabu obsuu qabu wal ijaaruu qabu gaaffii isaanii sirnaan akkaataatti gaafatan mijeessuu qabu har'a kan jirru sadarkaa karaa cufuu maal gochuuf hin jedhu baankii cufuu maal irra dabarree jirram jira hin jirram amma sadarkaa mirga keenya tokkoon mirga Oromoo hafe deebisiisuudhaaf fudhachuudhaaf irra geenyee jira har'a aangoon kan jiru gara uummataatti kan deemaa jiru uummata harka jira jechuun hin dandeenyamma aangoon ala uummata harka jira mootummaan kun uummatatti hirkateetoo sadarkaa kana aangoo kana argachuu danda'e as kan kabaru waan ta'eef tasgabbaa'uu qabu uummanni keenya qeerroon keenya tasgabbaa'anii haalaan gaaffii barbaachisu gaafachuu bakka wal buufatanii akkaataa itti ijaaramanii gaafatan haala mijeessuu kanatu irra jira kana jechuun garuu hawaasa qofarratti dhiibuu miti qaamoleen ijaaramanii mirga uummata kanaatiif hin falminaan ta'anii haasa'uu danda'uu qabu paartileen hundi isaanii haasa'uu qabu ofiidoo qofa otoo hin ta'in warri kaanillee dhiibbaa gochuu qabu waan irratti haasa'amullee ajandaa seet gochuu danda'uu qabu dirqama ofiidoo qofarraa dhufuu hin qabu wanti kun haasa'uun mari'atamuu qaba maal goona egeree kan filannoos laalchisee kan waliin hojjechuu waltumsuus ta'ee maal goona kan jedhu inisheetifii dirqama ofiidoon fudhachuun qabu warri kaanillee inisheetifii fudhatanii warra amma galaa jiranis warri dura biyya keessa jiranis irratti hojjechuu qabu uummanni isaan eegaa jira isaan uummanni keenya obsaan eegaa jira ammas obsuu qaba akkuma obsetti aga ta'e obsee gaaffiin kun akka nu yalaan bittimne waan arganne kan akka dhabne nu harkaan baane akkasitti uummanni xiqqoo tasgabbaa'uu kan jedhu nyaata. Gaariidha kaa maal jenne uummata kanaani keessattuu warrumti oduman beekin illee beekadha jennaa turre seera halagaan si ijaare diigi jechaanii turre amma immoo seera kana seerumaan ijaarrachuun nurra jiraa jechaadha seera halagaan si ijaare diiguun seeruma amma immoo seera eegum seera natti fakkaataani jechaadha kanaaf har'a maal amanu seera olaantummaa seeraa bakka halagaan si bulchaa jirutti bakka akka sirna kolonii sirratti warri diriirsuu barbaadu jirutti seera kabaja jettee uummata keenya gorsitu amma immoo amma tokko tiraanzishinii gochaa jirra jechi ce'umsa irra jirra jechaa amanaa jirraa muti erga akkas ta'e seerumaan seera ijaarrachuun nurra jira jechaadha seera kabajuu calqabuun baay'ee murtee akkasoo ta'uu baanne wal balleessina jechaadhaani so calqaba irratti soosaayitiin keenya wanni tokko wanni haaraan dhufeera seera diigii waliin jechaa turre sana oduu amma seera ijaarrachuu calqabne seera ijaaruudhaaf immoo seeruma jallaallee yoo ta'e kabajaatuma ijaaruu wayya jechaadhaani tokko kan lammaffaa humnaan waan hunda gochisiisu san barbaadatuma turreeti amma waan lama amma wanni ta'e maaliin itti farakkinni wannumti kun akkaataan itti dhufe xiqqoo rakkina waan qabuuf baay'ee odoo ko akkas ta'uu baate waluma kabajnee waluma deemaa kanaaf kana hubatanii haa ta'u malee garuu maal gochuun nurra jira akkaataa wanni ishiin tun itti dhufte kana akkaataa addaatitti akka dhufte hubannee
wal obsuun barbaachisaa natti fakkaata. Irrumallee darbee humnaan waan hundan godhinaa jecha godhu akkuma humnaan godhu barbaannee muti uummanni keenya dura maaliif abbaa hirree dhufee kara biraatii dhufee sirra taa'e jechaadha. Amma immoo humnumaan waan hunda gochuu san akkuma inni illee jedhe qabbaneessine namnumti illee badii yoo uume seerumaan akka ta'u gochuudha jecha moobiidhaan waan hunda gochuu dhiisuun barbaachisaadha. Keessattuu saba biraatis haa ta'u sabuma keenya illee haa ta'u nama fakkeenyaaf basaasan dhufuudha danda'a irratti hojjetamaa jira baay'ee waan akkanaa kun haa ta'u malee immoo kabaja ummata duudhaa keenya san kabajuun nurra jira jechaadha. Yeroodhuma rakkinaa san illee waan hin goone bakka amma biyya bulchaa jirru kanatti namoonni balleessuudhaaf dhufellee maal godhe sirna jaarraa 16ffaa keessatti sirna gadaa keessatti wanni godhame maal oduma si waraan gaafa harka kennate maal goone kabajneet oromummaa kenninee fi oromoo goone moti innumti iyyuu akkasitti ijaaraa dhufne oromoo amma akkanatti bal'atee kana structure adda dirisineeti har'a geenye cabsuudhaaf illee yaadamee cabuu dide waan akkasitti ijaarameef yeroo san jechaadha. Kanaaf iyyuu diinni nurratti hojjechuu danda'a. Akka inni barbaadu sanitti deemuun nurra hin jiru jechaadha. Duudhaa keenya san irraanfachuun nurra hin jiru. Diinarraa of eeguun barbaachisaadha. Haa ta'u malee immoo diinni erga dhufee nu harka galee dhakaadhaan rukunnee waan akkasii gochuu nurra kuni duudhaa keenya banne jechaadha gaafa san keessaa galle. So kunillee barbaachisaadha. Humnaan waan baay'ee akka ofirraa qolu gochaatuma turre amma humna san gadi buusee seeran akka godhu jechaadha. Kabaja waan akkasiisan amma baay'ee wannumti naannoo abdiilee kanarratti illee ta'aa jiru waan akkasiitti ta'aa jira jechi oromummaa san calaqqisiisu haa ta'u jechuu biyyaa fi mutti tokko kana lammaffaan oromoon waan amma dhufee kana tiksachuun baay'ee barbaachisaadha. Tiksachuu san keessaa immoo OPDOs haa ta'u OFCs haa ta'u waa'ee ummata abaawoon illee maal gochuun irra jira waan kana balleessuudhaaf handeeman yoo ta'e ummanni calliseetuma laaluun isaanumallee maal gochuutu irra jira adaba bitaadhaa jechuutu irra jira jecha abbuma fe'eeyyuu waan amma dhufe kana faallaasa tokkummaa ummata oromoo handiigoo waan ta'e amma fakkeenyaaf wanni nama yaachisu amma keenya hin qabsoofne waan nan dhufe kanaaf hunda qeerroo oromooti ummata oromooti jecha oruma jiru bahar daaritti wanni ta'e gadda alaabaa tokko qabat jaalataniiti muti waan san hoggaa godhan baay'ee jarri kun garuu akkatti yuunifikeeshinii isaanii argisiisan argaa jira nuyi amma odoo ba'aa jenne amma alaabaa kudhan qabnee baana jecha isaan waan hunda jaalataniiti muti warrumti bulchitoota maa sakrifaayii godhu jecha namni akkatti wal caqasu baruun nurra jira akkamitti intarastii isaaniitiif eeguudhaaf akkatti deeman nu illee inoo barachuun nurra jira waanuma nu dadhabneef numatu itti fayyadama jechuu muti waan tokko yoo akkaataa itti fayyadamnu wallaalle abbaan ta'e itti fayyadamuu danda'a so hunduma dura tokkummaa keenyaaf dursa kennuutu irra jira jechaadha. Akkuma isaan jedhan garuu tokkummaan kun fakkeessuudhaaf ta'uun irra hin jiru jeenu fakkeessuudhaaf koo eessayyuu gahuu hin dandeessu. Kana jechi OPDO'n itti amatamoo ta'e sirreessuutu irra jira OPDO'n akkasiif. So genuinely ummanni wanni inni gochuun irra jiru tokkummaa ummata Oromoo kana tokkoffaa ijaaruudhaaf socho'uun nurra jira. Maaliin isiin poliin riipirezentii nu godhu? Alaabaa kanarratti yoo irratti waliin galle ta'e we have to change it. Garuu alaabaa kudhan qabannee deemuu hin dandeenyu baay'ee. Alaabaadhuma biyyattii kanallee alaabaan biyyaa kun yoo nu ta'uu baate geeddarsiisuun nurra jira malee ijoolleen keenya atileetonni keenyatti maal godhanii kana booda alaabaa naannoo bakka piraayim ministiriin Oromoo ta'etti bakka foreign ministiriin Oromoodhaan muudame Oromoo ta'etti bakka makalaakaa ministiriin Oromoon bakka biyya bulchaa jirutti alaabaa biyya sanii dhiiftee alaabaa naannoo keetii qabattee deemu. So solutionii barbaadaa jechaadha wanti kun maal gochuu alaabaan kun yoo nu ta'u ta'e nuun ta'u immoo taanaan wanna nu jaalannu akka irratti nu galu qabsaa'uun nurra jira jechaadha. Waan biyyummaa kana fudhachuun nurra jira wanni keenya keessa galee jechuufan. So ummanni wanni gochuun irra jira hunduma durayyuu dhaaboleen siyaasaa waan dadhabanii fidan kana akka hin balleessineef tiksuutu irra jira. Keessattuu tokkummaa dhabnaan akka yaadan biitti kun istiraakcharii ishii baay'ee rakkisaadha. Saba walgitu saba wal dorgommii hedduu jira jechaadha. Wal dorgommii keessa jiraannan wanni dhufte tun iyyuu baduudha dandeessi. Ishii sirriitti eegnu. Kanaaf garuu qaamotii warra mormitootaa qofa odoo hin ta'in OPDO'n illee modeelii amma akkuma isaan jedhan dhiyeessuun irra jira jedhe mootummaa waan ta'eef. So I believe garuu isarra illee immoo warri barnoota qabatan warri kanarratti wannoo galan fiduutu irra jiraadhaan kanan amanaan. Gara dhumaa dhufnee takka wanni guddaan Oromoon waan amma harkatti qabate waan harkatti argate kana yoo kan duu qabu kana tiksachuudhaaf duu qaba. Yoo kan duun isa barbaachisu ta'e isa harkatti argate kan isa harkatti qabate kana nama harkaa diigu nama harkaa balleessu fuuldura dhaabbatee lubbuu isaa balleessuu qaba. Kana jechuun maal jechuudha
waan amma nu harka ga'e kan ummanni kun tiffachuu qaba karuu hundumaanu dabalataan immoo alseerummaa balleessuu qaba eenyuun yuu dhufe eenyu seera barbaachisa abbumti fee iyyuu haa dhufu kan inni jaalatus kan inni jibbus haa dhufu yookiin kan inni jaalatu haa dhufu innumti dhufu sun iyyuu seera barbaada arra alseerummaan babal'annaan boruu karaatti deebisuun baay'ee dhibaadha rule of law isa jennu sun kamittuu iyyuu cabuun qabu seerri naannoo Oromiyaa keessatti keessumattuu seerri cabuun qabu kun baay'ee itti hojjetamuu qaba inni biraa immoo uummanni akka hawaasaatti paartii siyaasaa kanneen dhiibuu qaba polarized akka ta'an bakka lama yookiin bakka sadiitti akka ijaaraman wal fakkoodhaan akka ijaaraman bakka tokkotti akka dhufan pressure kan baay'ee uumuu qaba ammayyuu baay'ee duuban namoonni fedhii uummataa kana ala ta'anii akka exclude ta'an hojjetamuu qaba kanarratti kana amma lixaatti kibbaa makaabaatti uummanni keenya kanarratti hojjechuu qaba paartii siyaasaa maqaa Oromoodhaan 14 jira achiis jiraachuu danda'a I don't know kun akka ideolojiidhaan ijaaraman baay'ee dhiibuu qaba kanarratti ani kam caalaa kanarratti hojjetame baay'ee natti tola maaliif Oromoon paartii lama sadii especially sadiin iddoo bakka bu'ee baay'een jaaladha waan ta'eedhaaf ideologically inni tokko gara lefti ta'e inni centerii tokko gara right ta'e odoo akka haala saniitti akka ijaaramu kanarratti dhiibbaa godhuu qaba jedheen sadaf inni biraa immoo maanni ijoollee dhumti keenya qeerroo amma jennu kuni caasama keessa galuu qabu kan OPDOs haa ta'u kan OFCOs haa ta'u kamiyyuu haa ta'u ani qeerroodha jedhee fi akkan kophaadhuma akkam fiinne namichi fiigamu sun eenyu wajjin akka hojjetu eenyu wajjin akka jiraatu beekamuu qabuuf ijaaramuu qaba namni keenya hawaasni keenya isa na fakkaata jedhu yookiin isa natti dhiyaata jedhu isa yaada kee wajjin deema jedhu wajjitti ijaaramuu qaba maaliif kun rule of command chain of command akka eenyu taasise jechuudha ola jechuutu jira jechuudha centeriitu jechuudha yoo akkas ta'e kanaafuu namoonni keenya kanarratti wannoo ta'uu qabu inni biraa immoo especially yeroo kun murteessaadha waan jenneef tasgabbaa'uu qabu waanuma nama fiigsu wajjin fiiguun qabu wanni nama fiigsu baay'eedha akka fiignus kan nama tasan baay'eetu jira kana xiinxaluu qaba addaan baasee beekuu qaba kanaafuu kan nu fiigsu faana fiinne yoo fiinne kan namichi fiigu sun oolna kan boolla seenu ta'e nus faana boolla dhanna jechuudha kanaafuu akka boolla faana boolla dhanne namicha fiigu sun garamitti akka fiigu addaan baafaa jechuu qabna birii shanis haa ta'u 5,000 miliyoona 5 haa ta'u waan nuti kennisan yoo danda'am kiisii godhanii callisu malee namicha nu fiisuudhaaf fiiguuf san faana fiiguun kanarraa of qusachuu qabna manni Oromoo ijoolleen keenya qeerroonis qeerrattiinis kanarratti hojjechuu qabna jechuudha kanaafuu baay'ee tasgabbiidhaan baay'ee hija xiinxalaatiin wantoota ta'an guyyaa guyyaadhaan taatoo haaraa waan dhufaniif waan hundumattu na'uus hin qabu gammaduus hin qabu garuu tasgabduume hubannee karaa tasgabbiidhaan waan amma arganne kan deemsisuun baay'ee murteessaadha inni biraa akka hawaasaatti already akka hawaasaatti wanna yalan kaasee jira wanni itti deemamaa jiru sin jira especially beektonni akka beektotaatti waan yookiin hayyoon Oromoo foorumii uumuu qabu bakka hundatti foorumiin kun maal ta'uu qaba kan siyaasota garee siyaasaa kanneen walitti fidu akka wal faana haasa'an miidiyaanis kanarratti hojjechuu qaba miidiyaa faana wajjin kanarratti hojjechuu qaba maaliif exposii qabu eenyutu dhugumaan fedhii uummata kanaa eegsisuu barbaada eenyutu mana eegsisuu kan jedhu uummataan ga'u waan ta'uuf karaa kallattii kanarratti OPDO jennee jirra OPDOon actually kan godhuu qabu OPDOdha akka ruling party garuu hayyoonnis namoonni fedhii biraa qabanis wantoonni foorumii akkasii hojjetanii namoonni akka walitti haasa'an akka sagantaa qopheessan kanarratti baay'ee hojjetanii baay'ee gaariidhaan jedha gama kiyyaan kana. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun